Shan jechuudha dandeenya waggaa 8 baay'isuu dandeessu waggaa meeqa akka ta'e hanga siistama kana keessa jirrutti hanga kutaa 8tti jira. Ogeessonni qorannoodhaan mirkaneessan maal jedhu sadarkaa hanga kutaa 8tti barachuu jechuun moodela barumsaatu jira afaan itti baratan. Inni afaan itti baratiin hanqisameera jechuudha. Afaan itti baratiin jira jechuun moodela hanqisu jedhama. Model inni kaanii afaan itti baratu jalqabanii yoosuu dhiisuu immoo gachisiisuu jedhama. Isayyuu dafanii gachisiisuu aga kutaa 3 yoo ta'e aga kutaa 8 6 yoo ta'e suuta gachisiisuu jedhama. Aga kutaa 8 6 gaanii yoo dhiisanii suuta gachisiisuu jedhama. Late exit inni duraan subtractive jedhama. Inni taanu early exit jedhama. Inni taanu immoo late exit jedhama. Inni afaan dhalootaatiin baratanii daangaa malee itti fufanii afaan biraallee dabalatanii itti barachaa deeman immoo adiitiif jedhama. Ida'amuudhaan barachuu sadarkaa sanarra ga'uudhaaf amma dhibbeenta 50 kan deemee jiru jechuudha. Ogeessonni